guddaa gurraacha Afrikaa jaarrota hedduu dura argannoo fi qaroomina isaatiin addunyaa dursee eenyummaa jabaa fi sirna saayinsawaa isaatiin har'as of fakkaatee ofiin of bulchaa jiru Oromoo hangafa kuushotaa. Sirnoota isaa keessaa har'a waa'ee Irreechaa gurra isin buusuu filanne. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Baga ayyaana Irreechaa bara 1417 akka dha Oromoo nagaan geessan jecha qophii keenya irraatiin imala Irreechaa yookiin achi as dhuftee Irreechaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Ya Mareo, ya Mareo, 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 ya Mareo. Ganni gurraachi ba'ee birraayyoo bari'u firri laga guutee fi raareedhaan gamaa fi gamanatti gargaraafee ture walitti yaa'ee irreeffata. Waaqa roobee namaaf midhaan horiif marga biqilchee irreessa harkatti qabatee maree hojjechaa waaqaaf galata galchaa mallattoo nagaa fi tokkummaatii ayyaanni Irreechaa. Irreecha yookiin dhibaayyuu ayyaana araaraa kadhannaa fi galateeffannaati. Facaqii gannaa dukkana roobaa bona hongee beelaa fi dheebuu bahuun booqa birraa arguun waan guddaadha. Waaqa uumaa gaarifamaa hunda tiksee xiyya diinaa jala dabarsee bubuu taalchisee alaa fi mana sa'aa fi nama nagaa godhee maatiif waatii bulchee kan asiin isa gaheen galatoomi jechuun seera uumaa fi waan ilmaan namarraa eegamu. Ayyaanni Irreechaa waggoota kumaatamootaaf waliiwwan Oromiyaa keessatti kabajamaa akka ture hayyootiin seenaa ragaa ba'u. Oromoon naannoo laga Abbayyaa jiraatu malka Abbayyaatti, kan giddu galeessaa immoo hora Arsadiitii fi hora Finfinneetti, akkasumas Oromoon kibbaa kanneen akka Booranaa fi Gujii dhibaayyuu jechuun malkaalee adda addaatti ayyaana kana kabajachaa turuutu dubbatama. Jaarrota hedduu dura qaroomina mataa isaa bocee sirna mataa isaa tumatee ittiin bulee bulchaa ilmaan barsiisaa kunuunsee eegee kanarraan ga'e Oromoon dhaha mataa isaa addeessaa fi urjii irratti hundaa'uun kan qabu ji'a 12 guyyoota 29 walakkaa waggaatti guyyoota 354 waqtii afuritti qoodee raaga astiroonomiin deeggaree kan qabu. Facaqiin gannaa darbee birraayyoo bariitu gammachuu fi fuula ifaan uumama baatee nagaa fi araara labsee caaccuu fi siiqqee bokkuu fi kallachaan durfamuun gara malkaatti dambali'uun jaarraa 12 dura Irreechi qe'ee kuushotaatti ayyaaneffatamaa akka ture seenaan ragaadha. Irreecha irreeffannaa, irree waaqa dhaabannaa, ilijanee fuula kee dhaabannaa, arraas baruu si malee maal qabnaa, gurraacha garaa garbaa, tokkicha maqaa dhibbaa, yaa waaqsi dhaabannaa. Akkaataa dhufaatii Irreechaa ilaalchisee qorattoonni argaa dhageetti hayyoonnii fi abbootiin gadaa waan seenessan qabu. Raagamtaa Oromooti jechuun seenaa jalqabbii Irreechaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiinis bifa barruutiin ibsuun barreessanii jiru. Akkaataa ibsa isaaniitiin jaarraa 8ffaa dhaloota Kiristoos dura maatii kuushotaa keessaa qe'ee ayyaantuu tokkotti lolli dhalache jedhu. Qe'ee kuushota durii keessa kan jiraatan maatiin kun ilmaan 3 kan qaban yoo ta'an ijoollee dhiiraa 2 maqaan isaanii Seetii fi Horaa jedhamanii fi qarree maqaan isii Ateetee jedhamtu akka turan Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qawweessaa roobaa barreessanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun yaaduma kana utubuun raagamtaa Oromoo qorachuun hayyuun seenaa obbo Alamaayyoo Hayilees ibsanii jiru. Qorataa aadaa fi hayyuu seenaa kan ta'an obbo Alamaayyoo Hayilee jalqabbii Irreechaa akkas jechuun ibsu. Irreechi osoo kuushonni bakka adda addaatti hin qoodamin waggoota 12,000 dura naannoo sulula laga Abbayyaatti eegalame jedhu. Seenaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin utubuun yoo kataban obbo Alamaayyoon miseensota maatii asirraa keessaa guyyaan tokko dhufte. Guyyaa qe'ee ayyaantuutti gonfoo gaddaa uwwiste lola maatii gidduutti ga'een ilmi hangafaa Seeteen obboleessi isaa Horaa rukutuun ajjeese. Battalumattis qe'een ayyaantuu kanaa gaddaa weeraramte. Gumaanis mana maatii seene. Obboleessi obboleessa isaatti harka kaasee diigamuu qe'eef sababa ta'es baqachuu murteesse. Ateeteenis obboleessa tokko du'aan tokko osoo jiruu dhabde qofummaan dhaalamuun gaddaan lapheensi cabde. Ajjeefamuu Horaa boodas lafti ni gogdee roobnis ni dhabame. Taatii kanaan lapheen ishee kan cabe Ateeteen yeroo mara waaqa kadhachuu itti fufte jechuun raaga gamtaa Oromoo ni hima.
Atiitiin intalti takkittiin maatii Ayyaantuu kana yeroo hundaa waa'ee faffaca'uu maatii ishee fi hongeerri kutamuu biyya seetti gadduun osoo waaqa kadhattu guyyaa tokko siinqee qabattee gara qarqara laga Mormoritti bahuun bakka awwaalcha horaa yookiin obboleessa ishee deemuun yaadannoodhaaf muka odaa awwaalchisaa irra dhaabde. Guyyaa kana erga teetii yaadannoof muka odaa dhaabdirraa eegalee roobni dhaabbatee tures ni roobee odaanis ni lalise. Bakka kanattis araarri maatii gidduutti ni bu'e. Obboleessi isaanii seetiinis gumaa baasuun maatii faana araara buuse. Asumarraa eegaluun waggaa waggaadhaan qarqara Mormoritti bahuun kan wal dhabe araarsaa roobaa fi nagaa kadhachaa waaqa galateeffatuun kuushota biratti aadeeffatame jedhuun hayyoonni seenaa. Barabarri nagee saanamni nagee alaamanni nagee. Bu'uurri kunis irreechaaf jalqabbii abooruun kuushonni kabaja ayyaana galateeffannaa kana itti fufan jedhuun hayyoonni. Oromoonnis achi as babal'ina isaa faana sirnootaa fi duudhaalee isaa jabeessaa fi dagaagsaa itti fufe. Babal'ina isaa booda naannoo baha Afrikaa yookiin impaayera Itoophiyaa ammaa keessa guddummaa isaan kabajamaa dachee uuman badhaasee irraa gadaan bulee wal bulchaa duules biyya isaa tiksaa jireenya isaatti fufe. Diinonnis icciitii kana waan hubataniif Oromoo cabsuuf gadaa balleessuu tarkaanfii ijoo taasisuun jaarraa 19ffaa booda imala gabroomsaa gara dachee Oromiyaa taasisan. Ilaalchota dhufee darbaa fi hacuuccota mootummoota Itoophiyaa irraa kan ka'e impaayera Itoophiyaa keessatti bara 1890 as erga sirni gadaa cabee kaasee aadaawwan ibsituu eenyummaa ta'an dabalatee odeeffannoo fi ulfoon Oromoo sirna irraa goruun awwaalaman. Irreechis yeroo kanarraa eegalee jabduu laafaa dhufuu seenatu mul'isa. Keessumattuu bara mooticha Minilikitti uummanni Oromoo ayyaana kana ifatti ba'ee jilachuu waan sodaateef dhoksaan ayyaaneffataa turuu qorataan seenaa giddugala aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Hayilee waggoota dura BBC'tti himanii turan. Mootummoonni Itoophiyaa Haayile Sillaasee hanga dargeetti wantuma Atsee Minilik eegale kana cimsuun jilti aadaa kun akka hin godhamneef dhoowwaa turuu qofa osoo hin taane aadaa Oromoo kana faaluuf diraamaa shiraa bocaa turuu seenaan ragaa baha. Kunis ta'ee garuu maanguddoonni Liiban Galaanii fi Handaatuu dhukatanii walitti qabamuun jila kana naannoo Horaa Arsadiitti jilachaa turuu isaanii kitaabonni seenaa hayyoota gadaan bocamanii dhalootaaf darban ni argisiisu. Baroota mootummoota naaftanyootaa kana keessa dhugeeffannoon ni hafee sirnatu kararraa maqee bokkuu fi siinqetu kabaja dhabee waaqaan galatoomi jechuutu yakka ta'e. Baqachuu dargii hordofee waggoota 30 booda irra deebiin kan hundaa'e waldaan Maccaaf Tuulamaa qabsoon mirgaa tokkummaa fi eenyummaa dagaaguun irreechi akka kabajamu taasifamus mootummaan adda waa'ee kan wayyaaniin durfamu ammas danqaa ta'uun hin hafne. Mootummoota dhufaa darbaa impaayera Abisiiniyaa keessatti walitti qabamnii fi tokkummaan saba kanaa sodaa guddaa itti waan uumuuf maqaa adda addaa itti baasuun tokkummaa saba kanaa laaffisuuf dhagaan isaan hin buqqifne gaarri isaan hin baane jiru. Garuu qabsoon mirgaa eenyummaa fi abbaa biyyummaa suutuma suuta jabaachaa dhufe. Irreechi dur namoota ja'a qofaan kabajamee beeku suutuma suuta dabalaa dhufe jedhuun namoonni qaaman waggoota dheeraaf ayyaanicha irratti hirmaatan. Oromoonis haguuggii isaa fuularraa mulqachaa dhufe. Sochiin barattoota Oromoo daandii haaraa saaqe. Qabsoon maastar pilaanii ittoo dubbii hammeesse. Wayyaanee fi jala kaattonni ishee lubbuun kokkeetti galtee uummata nagaa shororkeessuu itti fufan. Irreechis boolla qarqara irraa ka'ee imala eegale. Namoota ja'a achiin 100 achiinis 1000 jechaa imala isaatti fufe. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2009 irratti argamna. Onkololeessa 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaa ture. Uummanni Oromoo miiliyoonotaan Horaa Arsadiitti gadi dhangala'uun waaqa galateeffatee aadaa fi tokkummaa isaa ibsatee galuun karoora isaa ture. Fincilli diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaatti dhoo'e asitti daandii tokko qabate. Daawun wayyaanidha. Qeerroo Gammadaa Waariyootiin ture. Sa'aatii muraasaaf dacheen iyyaa weeraramte. Wayyaaneen goddoo waarrifatti fakkaatti. Uummata nagaa margaa fi abaaboo qofa qabateetti rasaasa roobsiteen namoonni hallayyaatti gugachuun hedduun isaanii yeroo dhumaatiif Horaa Arsadiitti uummatatti nagaa dhaammatan. Godaannisa guddaa aanoliif calanqoo boodaati. Haawwanii fi daa'imman jaarsolii biyyaa dargaggeessaaf dargaggeettii osoo hin jedhiin qe'ee aadaa fi duudhaatti namoonni 500 ol ta'an du'aaf jilbeeffatan. Kunis Itoophiyaa fuula addunyaa duratti salphise. Miidiyaaleen addunyaa wal harkaa butaa gabaasan BBC hanga Aljazeeraa CNN hanga Afrikaa News waa'ee kana haasa'u.
miidiyaa hawaasaas kanumaan waan dhuunfatame fakkaata. Malli maastar pilaaniin eegalame daawun wayyaaniin awwaalcha gabroonfattootaa itti mudduun hin oolle. Malli irreechaa cimee 2011 irra ga'e. Injifannoo dachaatu galmaa'ee sirnaa fi duudhatu bakkatti deebi'e. Abbaa qeetu qe'ee isaatti gale. Waggoota 150 booda Oromoon handhuura isaa qe'ee isaa ganamaatti deebi'uun namoota miliyoona 10 waliin Finfinnee weeraruun malkaa isaatti irreeffate. Dhiichisee sirbuun guddummaa isaa addunyaa maratti agarsiise. Jinni jaarraa tokkoof walakkaaf qe'ee dhuunfattee jisiisuun biyya taakkilaa uumaa irra dhangala'uun siree miti laftu walanqatte. Kun galaana kana balbala cufatee qaawwan yoo ilaalu kun waliin dhiichisee Finfinnee fakkeessuun chumaan gara Bishooftuutti ce'an. Horar sadiitti ce'uun bara itti aanuuf beellama qabatanii gara kutaalee Oromiyaatti gargar galan. Qe'een Tufaa Munaa, Suuraa Loomee, Abeebee Tufaafaa waggoota 150 booda foolii Oromummaa urgeeffatte, faaya Oromummaa uffatte, deebitee keessummoota ishee waan laaffistuun fakkaanne. Ta'us garuu har'as imalli waan xumurameen fakkaatu. Dhibeen koronaa karaa saaquun Oromoon akka garaa isaatti akka walitti hin dhufneef danqame. Maqaa wal balleessuu fi cilee walitti dibuun hojii keenya ta'e. Duudhatu laafee qaroo sabaatu jaamee biyyee uffate. Sagalee sabaatus ukkaanfame. Kanas ta'eessan Oromoon qe'ee isaatti erga deebi'ee kinoo barana waggaa jaaffaa isaa lakkoofsisaa jira. Kana booda hoo maaltu ta'uuf jira kan jedhu yeroodhumaaf dhiifna. Nutis ayyaana irreechaa 2023 yookiin bara 1417 akka dhaa Oromootti ilaalchisuun qophiin imala irreechaa isiniif qopheessine kanaan gammaa ture. Ayyaanni ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u jecha nama baranaa kan baree gereenuunaa jedhu horaa bulaa deebanaa. Waaqa uumaa galata yaadonne irreecha samalkaa akka hin oolle.